Maal godhu? Jechuun gammachuu koo hirmaadhe. Maal laa godhana? Mee Taniitu amma moonaa milkaa'e nan gammade nan boqodhe jechuudha. araaramtan nagaan qabu yoom araaramuu dhiiftan nagaan qabu jireenya koo jeeku isa natti machuudhaan afaan buleen baatee dhufte tun daree barnootaa galuu dhaabadhaa jettee na dhaabdu. Sammuu Oromootu qunceen ganama jiite Maalirraa qabdaa tanarraa? Maalirraa qabdaa tanarraa? Mee maaluma inni godhe kan bultee kaatee dhuftee nagu waliin gashinaa jedhee barreessetti kennu warra mooraa eegutti. itti kennaa harkaa fuudhee mana ol gala. Dhuguma harkaa fuutee ol galtaa. Maal sammuun isaa nagaa miti jedhanii sitti kennu? Anoo baga gammaddan Ani eenyuun sitti fakkaadhaa? Maal fuute na biraa? Araaramtan tole jiraadhaa dhaqaa nagaati. Isa dhuftu immoo boriftaan immoo amma ol lollee hidhii kottu. Haa ta'u yeroo moo lolluun nuuf asa rakkina. Maal fuudhaa dhuftan malee bite? Maal inni tiraaktar jaarsummaa madattu kan akkuma baramettan bullukkoof coqorsa ciree fida malee asi mana murtii miti isin. Ani mee abbaa keessatti fakkaadhaa kan natti marmaartu achi baadiyyichatti galame. Qonnaan deema sittee deebitee dhuftanii? Dhiiftee? Waa meeqa dhiisee man? Utuu dhattee qonnicha qotteetta ta'e maal ta'a silaa? Nagaa argadhaanis. Anoo achumaan waan ani isinitti himuu dhufe isin warri dhiiraa itti deddeebitanii dadhabdanii armeen ayyuu walitti nu araarsite. Isa dhugaa. Waan dhiirri hin dandeenye warri shamarranii waan danda'an akka jiru nu badhe nama. Armeeyyuu isin araarse? Armeeyyuu areeda qabaattanii fi waan isin hojjettan areedi kun fixeensa. Kun immoo kun faayidaan qabu. Areedi waan tokko faayidaan qabu inistiraaktar. Sammuu keessatu barbaachisaadha gaafa hin taa'e yaadu. Armeeyyuu sammuu qabda jechuudha. An sammuu hin qabu. Ana akkasin jenna sammuullee qabdu jedhee shakkaa kan keessanii xiqqoo akkaataa qajeelummaa magaraa keessanii shakkan. Xiqqoo waan mina qabduu laasa jedhuun shakka malee waan biraanoo waan tokko gaddeebitanii ijoollee barattootaatti naaftu isin inistiraaktar dhugaa. Ani ama hin dubbadhu waan akkasii illee hin dubbadhu iyyuu jedheera. Barattootatti naaftu isin yoo barataan eefide akka waan tiruu keessan kuttanii laattanii fi akka waan kaleensin keessaa ba'ee laattaniitti yaaddu isin. Inni immoo eessaanuu nama hin ga'u. Xumurteetta? Dhugumaa akkuma kana gossee nama dhaaba. Jallinni akkasii. Akkasuma amma yeroon eebbifamees isin akkasuma. Amma erga waggaa meeqa ba'ee bu'aa ba'ee jireenyaa argee akkasuma. Atoo? Anis akkasuma. Maal godhure waan nama jijjiiru jiru. Anoo gaa jallina koofin kana ta'e atoo. Jallina keessaniifan kana ta'enis. Amma gaa kanuma natti muu fiigaa dhufte. Anoo iddoo biraan naqaa irraa yuuni goree mani isinis yaadeeras immoo dhugaa dubbachuuf. Nama sarrafsitee hin beektu? Guyyaa tokkittiin lafarra naannessee siree baba sinniisu kanaan booddee arraba kee gaafa dhufte eeggadhu. Kan kanaan achi qabeensi isiisa. Wahatun mooraa kana seenee dheensii isa kana jedhaa kana gaatti seenteenna. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Lammaffaa waan akkasii natti buufinu. Isinis nagaan oola. Isinis nagaan oola. Anis baay'een sin kabaja baay'een sin jaalladha. Deemi rakkoon qabu. What a generation. Egaa yeroo maaf jedheetan biiroo kana kireesse. Kan keetii Nan kireesse. dhugaa jedhame Nan bane dhaabbata tokko hin bane. baay'ee namatti tola maali numa bantaa ta'uu dide malee kan kee waa'ee dhaabbata banuu irratti baay'ee jabaadhaati. Inni kun cimaadha inni kun dhaabbata hojii baay'ee hojjetudha. Inni guddatas immoo gara kaampaanii guddaa biyyoota garaagaraa wajjin hojjetanii wajjin yaadamee dhaabbatedha. Gamtaa. Yoom hojjettaa biyyoota garaagaraa wajjin. Inuma maqaa dhoofta'u yeroo hundumaa tokko jettee lama jettee yeroo si kufaasisu Keeniyaati waan itti urgaa jira Jibuutiiti namni waan itti darbateetta yoom hojjetta warra biyya alaa kana wajjin. Dhimmoota akkas intarnaashinaali ta'anii nama yaada intarnaashinaali qabu wajjin haasofta. Na rakkisa ammasiif ibsuuni. An lookaaliidha. Lookaaliidha. Asuma jira. Badaas nan dhiphisu ani intarnaashinaali. Gaarii goote isa. Wanti kun maaliifi humna keenya yeroo jiraattu gamtaan akka humna keetti yeroo jiraattu baay'ee jiraatta kun. Kun maalire? maqaa dhaabbata biiroo kootiiti. Gamtaa bariisoo mattee batte?
irra keessaan jira. Maal akka inni hojjetu dhaabbatichi. Jiramti mee dubbisime? Jira dheeraadha. Sagantaa gararraa jiru? I muraga, murata, muraga, murawa, murada, murada, muraba, muraja, murau, muraga, Muraa isa dhiisiti. Naaga lambeeka waan ta'eef akkasumatti dubbisi. atau muraa dhiisu? Muraa dhiisi. I, ga, ta, ga. Akkasumatti qubee isaa qofa dubbisuu hin dandeessu hirko? Akkasumatti an dubbisaa jira. Attamitti irra utaalaree haadhoo ko. Amma kana hojii gidduu keesse. Haa ta'u gaa rakkina qabu maal jechuudha amma kun? Hojii dhaabbatichaa bifa gabaabaa ta'een ibsuu yaadeen. Bifa gabaabaa ta'een dheeressitee ibsite? Itti gaafatamaa tajaajila gorsa waliigalaa dargaggoo fi dhaabbata daandii jireenyaan utubuu, gorsuu, gargaaruu, ijaaruu saan maal ture? Saamuus gochuu dandeessaatti rakkina hin qabu. Saamuu edii qaba. Gargaaruu fi saamuu. Suphuu dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e. Ati qoosii hojiin hojjedhaniiti amma kana dhedheeressi lafa kaa'etti. Waa dhageessettaayi? Seenaa hojjetanii. Eenyutu? Tilmaamime. Seenaatu hojjetame eenyutu hojjete seenicha jedhame. Yaalime. Beekamaadha. Ana. Seenaan jedhee waan hamaa miti. Seenaa gaarii. Seenaa gaarii. Inistiraaktarii. Armee eenyutu hojjete? Inni heerumani. Heerumuun seenaadha. Kanaa ol maaltu jira ree? Hin muudaman. Lafa hojjetanii ol siqan miti kantiibaa ta'a. Seenaa hojjetanii hin jedhe. Hin gurguran mana isaanii. Manicha gurguran. Natti immoo himanii. Amma kana hojjechuun nutti ulfaataanu? Mana tokko gurguree... Ati yoomni seenaa hojjetta beektaa gamtaan? Gaafa haasaa namaa ficcisiiftu. Gaafa seeti seenaa hojjettati. Maal hojjetan? Tole maal hojjetamne? Anaa fi tiyyaa walitti nu araarsan. Isa dhugaa. Isa dhiirri meeqa dadhabee, isa jaarsi meeqa dadhabee haati siiqqeen xumurte dubbicha. Beektaa aadaa Oromoo keessatti haadha siiqqee dura dhaabbatu utuu wal waraanuuf walitti deemanii haadha siiqqee qabatanii gidduu walitti gargar. Aniif tiyyaan immoo isuma haadha siiqqee arginu. Warri wal waraanu gargar dhaabbatee aniif tiyyaan isuma haadha siiqqee gidduu dhufan armeen ayyuu akka sachaa gaafa dhufan fiinnee olitti marminanii. Jaalala keessan hin dhagaayemas. Dhagaa ta'e. Dhugaa. An garuu nan gaabbis nan boo. Maal taate immoo maaliif araaramneedha moo maaltu immoo si goosisa? Dogoggora guddaa hojjedhe gamta. Maa inni hirkoo? Amma wal loltanii ammas deebitanii hin naqwan. Sitti hima miti wal loltan taanaan dhimma kana keessa lammata nan galchini nan ilaallatu. Haadhi siiqqee xumuran ammas. Dhiisime maal kan boosi hin galle. Maal taate? Maali nama jedheen isin jaarsummaa ergaan? Maal dogoggorama kana gahu? Dhugaadhas. Dhiisi amma kana si akkasitti dhaga'amu fedhee miti. Maaltu si goosisa siin immoo? Nama inni dhannaa siif jaarsummaa nama si gooneesi. Akkasii waanuma fedheef iyyuu jaalala bifa haaraatiin jalqabneerra. Aniif tiyyaan bifa haaraati. Baay'ee natti tolee baay'een gammadee mee maal godhume akka jaalalli kun deebi'ee hin sigigaannee fi Miyaanis na amma hojii man jalqabe kanallee mee tasgabbaa'ee hojii koo hojjedha waan asiin jedhu kana na dhagahime. Na dhagahi kanu nama jaalalaa ta'ime namuma jaalalaa roomaantikii ta'ime salphaadhaan. Roomaantikii? Maal godhate gaafa bira deemtu abaaboo fuudhii salphaadha kun. Gaafa teessanii dursiitii teessuma ishee sirreessii miti haa teessu. Kan koo? Kan kee immoo isheetu sii sirreessa. Haa ta'u edhaayi. Isheen sirreessitee ofii keetii isa booda erga isheen teessee booda teessa. Yeroo isheen haasoftu ija keessa laalii dhaggeeffadhu. Yeroo isheen shaayii dhuguuf jettu dursii sukkaaratti itti naqiif waliin naqiif mee kunuunsine mee itti agarsiisiiti jaalala wal fuudhaame. Anis nagaa argadheeni hojii guddaadha dhaabbata guddaadha akka biyyaatti. Tasgabbaa'ina hojii koo hojjedha.
Ta'imee roomaantikii matai namuma jaalalaa ta'iitii nutti agarsiisime. Maal nan jaaladhaa manii inuma naan bo'u mana. Ani gamtaanii durumaan yeroo ijoollummaa kooti na yaadanam yeroo ijoollummaa amma qotiisa yaalla turre asirran qotan jedha sammuu kootti. Yeroo qotee raawwadhu garuu asirran qote. Naan dhufan. Kanaaf malee waan mana fayyaddu wayii qabda dheeman si jirra kadha malee mana amma irrakkatinati. Dhugaa rakkatin. Amma deemaa jirtaa bira. Waaree boodattanii beellamee jira gaafa. Abaaboo fuudhi dhaqi. Abaaboo ma fuudhiiti dhaqi isaan abaaboo jaallatu. Anoo biiroo keessatti maanan ilaalee si eebbisa dheen dhufe. Waan galatoo. Gamtaa baay'ee cimte dhugaa. Waan wajjin hojjennu hin jiraata. Gamtaa. Muraagaa. Jedhigaa wal argina hirkoo. Asitti raanfattee gamtaa bariisoo seenu gidduu gamtaa muraa bariisoo ta'e. Nan galcha. Nan mura. Galchee. CEO seenu gidduus galcha. Muraana galu. Yoo ta'e siiniif mura waan ta'eef hinaa ba'i. Ta'u mura. Jedhigaa. Ta'u jedhi mura gamtaa. Hawaasa sababa amantii isaaniitiif tajaajila baankii irraa fagaatanii turan gammachuun kan deebisee walitti qabe. Abjuu fi karoora namoota hedduu milkeessuun kan gammachiise. Biyya keenya tajaajila baankii dhalarraa bilisaa yeroo jalqabaaf kan nuti qorannee hojiirra oolchine kunoo waggaa 10 guute. Baga geessan baga geenye. Qajeelfamaa fi seera shari'aa kan bu'uureffate tajaajilli baankii Ooroo Barakaa beektotaaf ulaamawwan damee baankii dhalarraa bilisaa beekumsaa fi muuxannoo hedduu qabaniin hoogganamaa waggoottan qaalii fi milkaa'inaa 10 maamiltoota wajjin dabarseera. Tajaajila baankii dhalarraa bilisaa fi hunda galeessa dursine industirii baankii biyya keenyaaf gumaachine dijitaalessuun caalmaatti ammayyeessinee tajaajila olaanaa waliin yeroo isiniif dhiyeessinu gammachuu guddaadhaan. Ooroo Barakaa hundaaf baankii Oromiyaa baankii uummataa. Smart Solutions mala gamnaa investoroota gamnaaf waldaa aksiyoonaa Ashwaa Teknoolojii sirraa. Kaampaanii teknoolojii ariitiin guddachaa jiru abbaa piroojeektii birrii biiliyoonotaa. Biyya keenyatti adda duree kan isa godhan teknoolojiiwwan sooftiweerii 10 ol kan kalaqe Ashwaa Teknoolojiis. Abbootii sheerii 200 qofa kan hirmaachisuu fi qooddattoota faayidaa addaa kan taasisu. Carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachuu aksiyoona xiqqaan 50,000 yoo ta'u aksiyoona birrii 500,000 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii miiliyoona 6,900 birrii miiliyoona 1 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii miiliyoona 13 yookiin birrii miiliyoona 5 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii miiliyoona 65 hammaarrachuudha. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Moolii Taawun Square darbii 8ffaa qaamaan kottaa yookaan lakkoofsota bilbilaa kanneeniin nuu bilbilaa. Ashwaa Teknoolojis. Tole jaraaf bilbilaati hundum isaa fe'amu. Eeyyee. Sakamiin? Dhaabatee jira moo namayyuu? Okay. Ifa masaan tokko siman bilbila. Herko? Kot? Kamat? Nagaasaa galatu. Gaakeeti? Akkam? Jirra kunoo. Dhimma yeroo darbee sana taasisuu barbaadeni? Hello. Herko? Dhufaan jira. Dhufaan jira karaa marra jira. Karaa namoota qaama hidhate namoota tu karaa irratti qabeenya dhaabee. Yaa ta'u. Maal rakkoon qabu? Maal waan nama yaaddeessu hin jiru? Haa ta'u rakkoon qabu. Nagaadha. Nan qaqqaba. Deebistee bilbiltaa fiti. Okay. Herko? Herko? Geessanii as geessanii. Herko? Herko? Ay Herko. Rakkoon qabu deebitee dhufta. Tiyago? Jaalalli koo addaadha baay'ee. Attamati. Akkam? Jirtaa? Nagaadha. Baay'ees jaaladha dhugaa. Yeroo wal dhabnee turretti. Hirkoo koo. Dhiisi maalii waan darbeedha? Baay'ee. Hirkoo koo.
Tunu ko nan galateeffadha jedhanii isa walitti deebinee nan galateeffadha jedheen. Sana hundumaa wal qabsiiseen armee ayyuu wajjinis waan baay'ee naasee sin jaalladha. Kanaaf jedheeni kana booddee waan haaraa baay'ee narraa arguu dandeessaa. Diyyaa. Galatoo birkoo. Funfadhuuti waa wedhe akkasa fiilmii irratti. Funfadhuuti waa wedhe. Wow. Wow. Galatoo birkoo. Baay'ee